miti waa'een dhaadannaa waa'een ana argeedha ana arsiidha dalagaa mana arabaati fi suuqa waliin boo qaba baali yoo dandeesse miidiyaa jaalala nama hundaa ammattee haa taphattu miidiyaa irraa sanarraa kan fedhin maagaddaa faaruutii fi dhimma dhaadannaa hin barbaachisu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Wallahi dabbali fi bayaan galatoma galata isin mala. Wallahi waan gaarii si gorsu jirtanii wannummaan wanni isin beeku qabdu kanuma biyya heeraati biyya seeraati itti gaafatamaa jira akkuma bayaan jeetti kana cufa bayaan isin biree jira micootana gorsa itti isimaa heeraa seera biyya suniitiis waraqaan katabbiin jira agarsiisa haa dubbistu haa beektu itti gaafatama namaas tokkoon hin jiru namallee footoo gabbaasuun hin jiru namatti illee gufachuun hin jiru namaa fi horiileen wal qixa biyyatan. Akka biyya Afrikaatti miti heeraa seeraa jira biyya namaa akkuma biyya guddattee biyya faranjii tana bitti miti jirtan tuni. Suniifuu micayyoo tana haga dubbiin tun qabbanuu akkuma dabbaal jeetti intalti tuni jabeessuu qabdan dalaga deebisaa miidiyaa irraa illee akka waa xiqqoo miila xiqqeessitu godhaa obboleettiin teenya gorsa barbaachisti hamma isiin jabaattee miilaan dhaabbattee waa xiqqoo dalagattee nama taatutti bira dhaabbadhaa waan gaarii godhu jirtanii dabbaal akka obboleessa guddaatti waan guddaa barsiisu jirta wannummaan isiin beekuu qabdu kana wanni namni keenya irraanfate kana isin amma haayoosi lafa kaayatte akkamittiin jiruuti jijjiiraa irra dalaguu qabdi. Wanni as gubbaa nam tokko tuutu sin jiru. Dr. Maryam galataa isin mala haa galatoomtu arraas boruus kabajaa qabaachuu qabdiif jaalachuu qabdi dubbisuus qabdi nagee isii wajji uumuu qabdi. Warri as gubbaa isii arfaatii wajji dibbee tumee jiru takka waan takka isin godhu. Nuti warri biyya faranjii jirus namni waan takka isii godhu hin jiru. Warri as gubbaa halee maarree jaarraa takka godhuuf hin ta'u. Namni quba takka laatu hin jiru. Nutuu gabbaanii namaa dalagna. Sigalee namni if bira dabree namaaf waa godhu takka hin jiru obboleessa. Dhaamsee keessaa utaalee deema. Wanni as gubbaa jiru takka kana na kun jiru maaliif jiruutii yaan eeggata manaan na eeggata bishaanii jira ifaa jira telefoona kee shabakaan kafaluu qaba ilmootii yaa nyaachisuu qaba kopheen bituu qaba iftaan iskoolaa eegala jiruu akkana jala namni fiiga akkasumatti isinis jiruu sii kana jala fiiguu qabdi haayoo sii galma galchuu qabdi mana akkuma dabbaa jechuutti manaas jaarrachuu qabdi akkas ikkatti namatti jiraatu malee wanni isin as gubbaa deemtee fi waa'ee kutaa waa'ee gandaa takka isiin naqu gandaa miti keessi as fidee kutaa miti keessi as fidee wanni asii as fidee jaalala isii fi fatiisuun illee galataa isii malee isaan ammoo warri isii hojii dibbeetumu jalaa hafu qabu micootana ijoolleen teenya ta Oromoo guututti yoo dandeessan gargaara yoo kan irraa hafa yoo mana sii seentaniis miciyyoo dhiigan dhaabina ittiin kijibatti naafuufina wanta kan gootaniif. Amma kunoo mirgasii harkatti waraqaasii harkatti alhamdulillah nu harka jirti bayaan amanaan si harka jirti obboleessa kiyya akka obboleessaatti please ni dandeessaa micootana gorsii akka isii yoo isii mana banattes yoo jiraatte ol bahii itti himi bakka arra jirtu waan kalee isii mudate akka yaadattu yaadachiisaa barbaachisa namni wal yaadachiisuu qaba akkasiiti galatoomaa dabbaal atiituu kana cufa nungehe galatoomi galataa si mala arraas boruu si duuba jira obboleessa kiyya itti naafuuf si jira warri fitati. Dhiira caaltu galatoomaa ulfaadha isilla jedhu. Ambaasii welcome. Habiibii kiyya galatoomi dabbaal kiyya wallaahi dhugatti ati xiqqaa guddaadha. Maashaallah neetu takkaa si xiqqisiifadhee yaada bilchaataa fi gorsa bilchaataa kan nuti jirtaaf wallaahi hedduu takka galatoomi waan obboleessi waan gartee ilmi dhiiraa tokko namaan jiru obboleettii gorfattee karratti waan dandeessuun cinaa dhaabbachuu jirta. Keessattuu beekee yeroo ammaan tanaa hawaasni keenya walitti kijibuu walirra diddibuu fakkeessuu malee dhugatti namni wal jala sararee akka namatti himu tokkollee hin jiru. Waan himuu qabduuf waan ja'amuu qabuuf waan isii kallattiitti garsiisuu qabu faayidaa isii qabu qofa itti garsiiftee hedduu takka galatoomii biroo si dinqisiifadheetiin jira. Obboleen teenya arafaatiin ammoo wantoota obboleeyyan isii kan isirra gurguddaadhaa. Dhahamaniif kana fudhattee itti fayyadamuun isii qabdi rakkoo keessa kalee turtee arrammoo jijjiirama agarte kana fayyadamtee kaayyoo isii tan fuulduraa irratti cimtee gad dhaabbattee nama kamuu namummaadhaan kabajjee bakka jirtus bakka duraan turtees namummaa qofaan kabaja laattee fi hojii isiitii fi karoora isii mul'ata isii qofa dhugoonfachuutu irraa eeggama.
kanumaan jaa bayaan harargeetis hedduu galatoomii atilleen cinaa dhaabbachuu keetiif obboleeyyan keenya keessii fakkaatota akka keetii keessii cinaa dhaabbate hundinuu galatoomaadha. Dhugatti dabbal wallahi amazing biro hedduu takkaa si dinqisiifadhee galatoomii yaada bilchaataa haasoo dhugaa haasoo dhiiraa takkaa haasooytee namni keenya beekadhu yeroo ammaan tanaa girri jeetuma waan sobaa kana feetaa keessattuu diyaaspooraa kan akka malikaan laala. Beeta kuno omaneen kuno la raftee jira beeta dubbii dhugaa isaati yoo kootu jaaniin sa'a takka otoo inni asiyaasoo jiru kootu jaaniin achirraa alaarmitti godhan alaaxuun akkuma inni jeesan nurra gaccufanii deeman namni wada fitisiinjeetii maanoon taane si xiyyeessee nama biraatiif biraalitii si keessa soo kanallee firraa beekuu qabdi obboleettiin teenyalleen namoonni akkas godhaa jirtan hawaasa keenyallee irraa gaddaabbadhaa bilis. Arranti hiree biyya faranjii jirtanii ijoollee hedduu dogoggorsu jirtanii dogoggora seen raayis akka deebi'an gamanumaan nutis dhaamsa qabnaa fi galatoomii carraa nama biraatiif filadhaa ulfaadhaa. Akkas wanni guddaan kanuma kakana Raga kuno wanyu siftaanaan infaan ingeleesiiti bayaan si bira jira dubbii guddaa isin barbaadu bayaan itti haasa'ini qaamaan bira dhaqii hedduu takka gal akka dubbar salaamu alaikum waalaikum salaam waalaikum warahmatullahi Salaam. achumaan dabbal keenya wallahi hedduu takka galatoomii hedduu takka si jaalanna si kabanya akka nama tokkotti hedduu takka wallahi si dinqisiifanna dhugaa nama jabaa taateen nu argisiiste dhugaa hoggaa waan san qabannee sitti dhufnu dhiiroo akkamii jechaa turre arra wallahi dabbal ol nu qabdee rabbi ol si haa fuudhu addunyaa akhiratti achumaan galatoomii hedduu takka naa galatoomaa ilmaan oromoo keenya hundi keessan jajjabaadha asumaan carraan akkanitee silaa guutuu akka arafaat dubbisuun fedha. Namni Arafat dubbiseen baay'ee. Itu bitta rakkoon qabu nyaatu jirteen fakkaatti nyaatti haa deebitu taayate asuma rakkoon qabu. Eshi dabbal keenya kabajan. Isaan tun akka jalaali oomani isii tanaa fi saadaa nama jedhamu isaan tun akka dhageeffar halee warri keessaan warruma sagalee Dr. Maryam warruma sagalee Dr. Maryam murtee nuuf fidee jedhu micootanaami. Isaan faana isaanii fidee maal godhanii beektaa natti himanii hidhandee isaa hinaan jedhan tarii yoo isirra rakkoon dhufte hoo hinaan jedhan ani ni beekta gaa nama wannooti miti yaa akka rabbi godhe geetiin itti seene akkasitti malee okay dubbisiisiif taanaan arafaatu dhuftee jirti olin sii baasa dubbisiin bishaan illee na fiigaa dhufte nyaata dhiifte Siftaanaan. yaa dubbisi Arafat hedduu takka wallahi Arafat hin gammadee hedduu takka hin gammadee ugura hedduu takka naa galatoomii abibti gammachuun tee gammachuu tee nyaabaga nu gammaddee ugura jalaayis nu baasigaa madaameen tante akka bulookee nurra keessanii beeyta furmaata hanga saniin akkasitti tattaafannee haala kanarraan si geenye bulookii jalaa na baasi bareedduuti. Sibas. dhagaye siiftaanaan waan takkaa sitti marageeffadhu si Ayyee obboleessa kiyya qaalii naan jedhe. dhagaye kaleellee na dura si beekalleedha isintu waliin geelee ture akkuma dhimmisi si dhukkubsee rakkoo keessi girtichi keessaa haa baatu jettee na dhufte sanitti yoo guddinaa fi kabajaa fi qabaachuu fi mul'achuu isii jaalatu taate Arafaat gandaan dhaadachuu ganda lallabachuu yaada nama dura dhaabbachuu waan isii fi nama waliin buusu jonka miidiyaa kanarraa hundaa deebisuu hundarraa fagaattee akkuma keessan jalqaba maal si gaafatte siif taanaan dalagaan mana arabaa akkamii jettee si gaafatte mi? Ayyee. Dalagaa mana arabaa akkamii jettee si gaafatte sana akkasitti himi mana arabaa deemtee haa dalagattu habibti tiyya dalagaa isiitiif isiin qofti akka walitti hafan obboleettiitti bira dhaabbadhu loliini itti himi walii galan waliin galu waan takkaan siidhaa marageeffatu kiyya qaalii wallahi. siif taanaan na dhagaye yoo dooktara akkana si goote fatuun akkana si godhe yoo waan akkasii wajji haasoo itti ati mataan kan kee Arafaat hin jaalattu siif gootee malee si gootee ayidellem akkana ta'uu qabdaa malee akkas tahaa turtee jalaa dhayi walii galan waliin galu amma
Akka obboleettiitti akka nama jeelee akkasiiti miti dabbala ani nama akkasiiti miti isiin illeen haga tokko na beeyti waan taateef nuti isuma tanaa argachuu dadhabneeti furmaata sagalee. dubar. Naba kaisi kabensa. Yaa shabakaa isin na fakkaata. Saniin Itti girtee yaa dubbatu. Okay. gartee furmaata kana nu Selalu malee wallahi dabbal kiyya abshir ganaa akkaataa waa hundaatu bira dhaabbadheen barsiisaa himataa keenya madhato. Akkas. Okay. Arafaat siftaanan bilook jalaa baafta. Tiktoka booda laafi seentee tiktokee bakka bilookii yoo beeku baatte bayanfaan si agarsiisanii. Takka mabzaan si agarsiiftu. Waggaa booda qaama wal bira teessan. Saadaaf isillee bilook jalaa baasi. Obboleeyyan kan kee dhagayi maxxanfadhu. Dalagaa ta'e qofa fookasiin kee asii booda. Siif goonaa fi si goonaa fi siif goona. Eenyuun waa si godhuu hin danda'u yoo ati waan balleessinatti. Asii booda garuu namni waa si godhuu hin jiranitti hin fakkaatu. Yoo sobaaf ta'e malee yoo kijibuuf ta'e malee abdiin jirre wal abdachiisuu yoo ta'e malee namni si godhu silaa binzamaan si godhu ture wanni si godhamu amma booda hin jiru si godhamee jira nasiibaa hoo qabdaa ati jabduudha. Waraqaa kan ta'e qabattee mana arabaa deemtee bilbila kan kee abbaa baddee wajjin haasawaa feesbuuka banattee miseengara banattee shari'aa sii bitanii tiktoo kan kee laayivii seentee bilbila kee achi kaayyattee dalagaa ta'e mana arabaa keessa dalagachuu haadha xiyya. Waan rabbi si kan shaqalachuu sanirraan kaafee gattee fi oduu fi waqabaa fi arrabsaa fi faaruun bakka baxame dabbirallee dabbara inni siga. Kaleellee keessan turre muuxannoo isaallee hin beektu. Bakka yoo feemasummaa asitti nafne yoo mana banattee mana mukmata ka fiddaa kuma lama fiddaa hoo rakkate rakkoo ta'e keessaa boo dandeessa. Biizinasa miidiyaa inuu afaan tolti shaqalachuu dandeessa. Garuu dhimmi gandaa dhimmi faaruu ana nuu hin fayyadne. Anuu dabbal waa'ee gandaa waa'ee gosaa quufeetiin jira giftiin asitti. Amma akka Oromootti yaadna wal kabanya wal jaalanna waliin jiraanna uummanni hundi tokko. Sanuu namni biyya seera qabdu keessa jiru waan isarraa deemu jira ammas dubartii irraa addatti. Dubartiin gandallee hin qabdu gosallee hin qabdu yoo sobaaf ta'e malee baro shawaa yerumtaa barbaadde arsii yerumtaa barbaadde wallagee yerumtaa baga argee dhalatte baga argee taate sun rakkoo miti. Garuu jira mitiree waan takka waan keessa beekanii jira waan ta'eef waan guddaarra dalagaadhaa fi dalagaa ta'e qofatti qalbii ummaa ta'e dalageessee girtana fakkaata waan singattee hotte tarii ani dhageenye si bilbiltee sillee gorsuu dandeessi abjuu haadhateetii caalaa abjuu tantee caalaa abjuu natti milkeessitu jiru miidiyaa kanarra sanirraan kaafee immoo abjuu obboleessa kee harka si qabe warra akka bayaan akkasi dhiyaatee kanaa ol wanni biraan jiru jabaa pilees nun qaanessin yoo asii booda waa'ee gosaa haasofitee gosaan dhaadattee namaa deebiftee bakka arrabaa seentee hunda hirmaachiftee gurra namaa kannattee waqa baasirraa uumte nama nutu si qaanoyna. Eessumaa deengatti dadhabne jaaramnu hundi booda. Akkas garuu yoo dalagaatti jabaattee deebisu malee if qaale sinaas hin jaatti qaaliidha. Laayivii amma seenuu viidiyoo amma waraabuu dhimma daddaratti haasa'uu waqa baatumuu akka armallaa akka beerama oo dhiiftee torbaan taraa takka laayivii tante guyyaa afurii taraa takka laayivii tante sanuu yaadaa fi gaafii fi waan takka takka taphaa qofa bakka yoo dhufteen ala namni miidiyaa kanarra kana lukaa karma barreessaa gubbaa keessaa ol hundi isaa harka shaanaamani namni qaama isaa laaluu irraan kaafe bultiidhaa fi jiruudhaaf namni bara tokko jiru miidiyaa kanarra laali armallootas gubbaa waggaa jaaguutas gubbaa jiran yoo kan laalte immoo waan namni jaalatu si fakkaatami nama kuma lamaan laala kuma sidii laalame garuu ilmi dhiiraa tokko keessaan dawalee bultii fi jireenyaaf isin barbaaduun gabaree biyyaa teeknoo harkaa qabdu fuudha namni saamsingiidha warra yoo kana dhiise kun akka beekan. Ana fakkii fudhadhu. Wala. Bara dengeddaa yeroo kana biyya dhaqeetiin takka ta'ee sana gurraatti gaafa fakkaatu sana fuudhee dhufe. Yaa osoo armallaan as gubbaa ciftu osoo diyaaspooraadha osoo Ameerikaa jiru osoo maallaqa qashaatti qabu. Hin barbaadu tana warra asirraa armaa fi dululu arrabaa fi gandaa fi faaruu asii sooluu kana. Namti anis hin barbaadu wallahi. Anamma osoo du'ee badee dubartii miidiyaa fayyadamtuun fuudhu dhugaa siin jaa. Anas hin barbaaddu jechuudha dabbaan. No kasin gajaan jiruan. Miidiyaan yaa miidiyaa wayii qaba wayii dhabachuu kiyya wanna sin gajaa jiruuf amma siigalee. Siigala na fakkaata ka wanna gajaa jiru. Anallee hin barbaaddu jechuudha anallee nama miidiyaati siigalee. Yaa akkas miidiyaan kan kee immoo dalagaa ta'eetiif jiruu tan ta'e qofarra ta'uu qaba. Akkas hin gajaa jiru amma siigalee. Yaa akkas wanni guddaan asii booda dalagaa mana arabaa dalagachuudha dubbisiif taanaan. Okay. Wanti dabbaasiin jaa'u kun arafaatti iyya dhibbarraa dhibbatti dubbii dhugaatii beekadhu. Meeshaa qaalii takkaatu qaaliidha. Waan qaalii jaalatta huccuu taana wahuma qaaliiti bitachuu feetaani beeytaami.
wanni amma dabbaalsiin jee kun waan akkaan si biratti fudhatuu qabdu. Nama biraa mul'achuu qabdu biraa mul'adhu. Waan gartee si fakkaatu haasa'i. Waa'ee gartee gandummaatii fi waa'ee wantiidha kanas gonka jalaadhayi. Maaliif beektaa sin fayyadu wanni kun mooraalii tantee gassi buusa waan taateef ati amma nama jabaadha. Nu biratti nuti nama kabajaa qabu si jaalanna dhugaa si Shabaka isin na. dinqisiifannaa. Yaa shabakaasi. Osoo naman jaalanne saate hagas takka baatii takka guutuu si ta'abuu turre. Waan kana waaniin fudhadhu shabakaa kiyya. Dubar Ni dhaga'ama. ni jira dubar.